Manchester United shampiyonii waancaa FA England ta'ee jira marsaa 143ffaa waancaa FA Englandin stadiyeemii Wembley Manchester City waliin kan taphate injifannoo United garchi 2-0 kan xumurame tapha kana dura Manchester City salphumatti shampiyonii ni ta'a jedhameeti kan tilmaamame ta'us garuu qabxiin argame faallaa ta'ee mul'ateeti kan jiru Manchester United tapha gaariidha kan taphate keessatti boqonnaa dura caalee taphatee ture taphattoonni kanneen akka Alessandro Garnacho fi Kobie Miano goolii injifannoo kilabichaa galchanii jiru goolii tokkitti Manchester City moomu jalaa hin baasin Jeremy Doku daqiiqaa 87 irratti kan galche jechuudha dargaggeeyyiin kilaba Manchester United olmaa olanii jiruuchuun ni danda'ama Erik ten Hag kilabicha keessa kan ture yoo ta'e olmaan taphattoota kanneenii hin dagatamu gareen Pep Guardiola kubbaa to'achuun caalus kallattii sirrii eegee yaaluun garuu caalmaa kan qabu Manchester United ture kubbaawwan kallattii eegatan 5 Manchester United yaalee jira Manchester City 4 kan yaalee kan jechuun caalmaa kan qabu garee Erik ten Hag Manchester United ta'uu isaatii kan namatti mul'isu tapha kana booda waa hedduutu jedhame akkuma tapha dura wantoonni baay'een jedhamee ture Manchester United ga'umsa tapha kana irratti mul'ise osoo Premier League England irratti kan mul'isu ta'e bara kana Champions League kan ta'u isa ture jedhaniiti jiru egaa Manchester United dhuguma tapha sanaan adda ture jechuun ni danda'ama Manchester United bara 2024 taphattoonni garicha tattaaffii egaa ingoone jechuudhaan keessattuu gama Premier Leaguetiin hirmaannaan inni waltajjii Awurooppaadhaaf taasisaa ture jalaa fashalaa'uun ni yaadatama amma immoo waancaa FA England kan argachuu isaatiin kallattiidhaan hirmaannaa Liigii Awurooppaa kan argatudha kilabni kun egaa kilaba seenaa bara dheeraa qabudha kanuma kan dubbatan taphattoonni kanneen akka Andre Onana fa taphataanii duraanii Premier League England fi akkasuma barruu BBC irratti barreessuudhaan kan beekamu Alan Shearer tapha kana booda akkas jedhee hagarra tapha kana hunda Manchester United eessa ture jechuudhaan akka gaafetti kan kaase dhimmoota inni tarreesses jira maaliif osoo akka kana kan taphatu ta'e kilabni kun Premier Leagueedhaan shaampiyoonii ta'a sadarkaa 8ffaanis hin xumuru deeggartoota kilabichaas hin muufachiisu kanaaf ga'umsaarra City irratti mul'ise jechuudhaan gaafsanii egaa osoo kan mul'isu ta'e sadarkaa kanaan hin xumuru jechuudhaan Alan Shearer kan dubbate egaa Erik ten Hag kilabicha keessa turuu fi dhiisuun isaanii ammallee adda hin baane garuu deeggartoonni kilabichaa hedduun isaanii ten Hag akka bookan barbaadan jiru muraasni isaanii yeroon kan haa kennamuuf kan jedhanis jiru garuu akka waliigalaatti waancaa kana fudhachuun haga ta'us boqonnaa akka argatan isaan taasisee jira jechuudhaan BBC'n kan barreesse Erik ten Hag fi miseensota kilabichaa jechuudha egereen Erik ten Hag shakkii keessaa kan seene waancaa kan argatanii booda gammachuu isaanii ibsataniiti kan jedhani odeeffannoo biraatiin Southampton arganna gara Premier League Englanditti guddatee jira kilabni kun Premier League England keessatti kilaboota seenaa jajjaboo qaban keessa Leicester City fi Ipswich Town ta'uun kilaba sadaffaa gara Premier League England itti guddatee ta'eeti kan jiru Southampton kilaboota gara Premier League itti guddatan dabaasuudhaaf taphoota dagaagalaatiin kilaboota afur gidduutti morkiin gaggeeffamaati kan ture kanaanis Southampton injifachuudhaan gara Premier League itti kan guddatee Premier League itti ol guddachuuf carraaqqii Leeds United taasisee milkii maleedha kan golabame Southampton ga milkaa'eeti kan jiru waggoota 11 booda gara Championship itti bara darbe kan gadi bu'e Southampton turtii waggaa tokkootiin booda gara Premier League itti guddachuu isaati kan mirkaneeffate leenjisaan Southampton Russell Martin baruma kilabicha leenjisuu eegaletti akka ol guddatu taasiseeti kan jiru kilaboonni sadi gara Premier League itti guddatanii jiru akkuma dura kaasee Leicester City Ipswich Town fi akkasumas Southampton bakka isaanii immoo Premier League keessa kilaboonni sadi Sheffield United Burnley fi Luton Town gara Premier League gara Championship itti gadi sigaachuun isaanii kan beekamudha Bayer Leverkusen waancaa lammaffaa biricha argatee jira waancaa Jarman marsaa 81ffaan Bayer Leverkusen kilaba sadarkaa gadi Carlos Rotterdam injifachuudhaan waancaa kana kan milkeeffate seenaa keessatti yeroo jalqabaate shaampiyoonii Jarmanii kan ta'e Leverkusen waancaa lammaffaa isaati kan argate kilabni kun gara waancaa Liigii Awurooppaa Atlantaadhaan mo'amee dhabuun ni yaadatama gareen Xavi Alonso bara kana ga'umsa dinqiidhaan xumure Bundesliga Jarmanii osoo hin mo'amin xumure kun seenaa liigichaa keessatti waan adda seenaa adda ta'uudhaanis galmaa'ee jira akkasuma waancaa Liigii Awurooppaa xumuraaf ga'u mo'amuun isaanii yaadatama waancaa Jarman akkasuma milkeeffateeti kan jiru kilabni kun waancaa Firaansiinis Paris Saint-Germain kan shaampiyoonii ta'e waancaa France marsaa 107ffaa sanbata Paris Saint-Germain fi Olympique Lyon walitti fedee injifannoo Paris Saint-Germain kan goolabame Paris Saint-Germainiif goolii kan galche Ousmane Dembélé fi Fabien Ruiz goolii 2-1 kan injifate Jacob Iron
goolii tokkitti Olympic Lyon Maamu Jalaa hin baasiin taphataa galcheedha. Paris Saint-Germain kilaba yeroo 14 shaampiyoonii ta'uu rikoordii qabu ta'u goolii 2-1 injifachuu isaatiin rikoordii kanas itti fufsiiseeti kan jiru jechuudha. Tapha sanarratti tapha xumuraasaa kan taasise Kylian Mbappeedhaaf geggeessaan taasifameeti kan jiru. Taphataan kun egereensaa Madridii fi kan eegamu tapha xumura waancaan dabalame Paris magaalaa keessatti guddatee geggeessaan taasifameeti kan jiru. Odeeffannoo koo xumuraatiin Vincent Kompany arganna. Leensaa Bayern Munich ta'uudhaaf waliigalee jira. Taphataan duraanii Manchester City fi leensaan Burnley Vincent Kompany Bayern Munich leenjisuuf waliigalee jira. Bara 2020 Anderlecht leenjisuun muuxannoo kan horate. Sana booda gara Premier League England Championship England dhufuudhaan Burnley leenjisee gara Premier League'itti guddisee garuu Burnley gara Championship'itti bu'ee baruma gara liigichaatti guddateen inni garuu muuxannoo qabuun Bayern Munich leenjisuudhaaf akka kaadhimameedha. Taphataan kun yookiin leensaan kun bilchina qabuun Bayern Munich keessattis yeroo gaarii dabarsuu akka danda'uu fi milkaa'uu akka danda'u namoonni hedduun dubbataati kan jirani. Kontiraataa waggaa 3 hanga bara 2027 mallatteessuudhaaf akka dhiyaates BBC'n gabaasatti kan jiru. Odeeffannoo ispoortii yeroo kanaaf qabadhee xumuruuti qarqaba ispoortii guyyaatti walitti deebina yeroo gaarii qabaadha.